In Sudan, the International Criminal Court's chief prosecutor Wajirri Abbalang Murtiya Kidila Dunya International Criminal Court jechuun ICC qondaaltota bar'uuma Albashiriya waraana raawwatanina meddujjee sanjetteen shankaartuma dabarsite kennituuf qaabat lubbuu mat qulqulloota kum dhibsadii ol nyaatanii namoota miiliyoona lam qabxi torbool immoo qabeef qabeenyi isaan irra godaansisan jechuun garee bulchiisuu danduraanuu Umar Hassan Ahmad Albashiriya waraanaatiin kaa'imat waajirri dubre Gambiyaa Faatu Buumbosodo dhimma kanaaf Robi dabarsan irra qabe Suudanitti malu miidiyaaleen addunyaa kanneen akka Associated Press Vision afaan gabaasan. Just today, after a long time fugitive militant man Ali Kushaib surrendered to the Hague. Hoggana waraan Suudan duraanii Abdirahim Mohammed Hussein itti gaafatama waajirta biyyaalessaa Ahmad Arooniitiif bulcha bulchiisuu Suudan ka waggoo 30 nam gataaba Umar Hassan Ahmad Albashir dabalate namoota kan fudhachuu dhufnee jedhan. Hammaleellee manni murtii akka idil addunyaa kun hoggana gara Jaanjawidali Kusaab jechuun humna Suudan tabar bulchiisa Albashir nam fixeef hoggana gara Riphelola Abdullahi Banda barbaada jiraachuu isaa dubbata. Kutaa bulchiisa Darfur kanamni keessa dhumata daawwachuun ofir micciiramtee dir Kaartuumi gaazixeessitootaaf ibsa miidiyaaf kennuun isii ka dubbatamin taltee Afrikaa gurraatti himma murtii akka idil addunyaan nami machuun gurguddaa qabdi tone. Mootummaan Suudan shakkamtoota shanan isaan barbaadan dabarsan akka kennaniif gaafachuun himat warqan irra godhamuuf dhiyootu deebina raga walitti qabannaa jedhe. The victims of the suspect's crimes are countless and they are suffering. Albashir warroot gan dhugaaf Afrika bulchan keessa Paul Biyyaaf Yoweri Museveni taanse waggoos 30 Suudan bulchuun nam waan angoon qabdi cuf arge keessa nam duraat bar 1989 mootummaa karaa diimokiraatawaatiin filatamee fonqolchangoo qabateen booda nam jal dubbatton toomo nam itti rasaasaan eegi alphaasaa bayeen booda lotorii salphina mo'achuun ebli bar 2019 angoorra dhidhimkaan. The vast Darfur region was gripped by bloodshed in 2003 when rebels from the territory's ethnic central and sub-Saharan African communities bar 1940 kaab Suudaniit gos beedoo jedhamte keessa maatii qotate bulaa haydii war mootii Ijiptitti jedhan irra dhalaat umri dargaggummaa loltu biyyattii makamoon bar 1973 illee waraan Israa'el irra godhameen duula ta'uun duule booje jireenyi dhuunfaa baay'ee beekamu baatullee dhaleelmeen qaab taatullee jaarsumri 50 yeroo tureet niiti goot beekama kaab biyyattii Ibrahim Shal'adii lubbu dhabnaan niiti isa fudhachuun nadheelameefat wal waraansi waliin khaabaaf kibbi Suudan jidduu waggoo 21 godhameen bood garangoo dhufoon bar 2005 akken war faranjoota waraan kan dhaabsisuuf waligalte mallatteessuus aduwaa gunturi waraani kun itti fufuun namooti kum dhibbedduu jeefamu wal qabate manni murtii akka idil addunyaa jechuun ICC humnaan gudeedu ejjechaaf gaargalchuu dabalate waan hedduun himatus Albashir waan himatameen kan cufu akkachuun biyyoota cufta'u baattullee biyyoota kijeebte Saudi Arabiyaa fi Afrika kibba waliin dubbi midhaafachuun akkuma fedhii isaa waarachaa ba'oon filannoo uummata lamyaayyuu mo'adhiyachuun sagalee uummataallee gargalfat nam kan filannoon dadhabnaan karaa dhibiinan gorra fudhachuuf yaaliin baay'een godhamtus Albashir qarok billaacha waan ta'eef durse beekachuun namoota hamtuu san yaadan hedduu firrise dhabamsiisuu isaa dubbata akkuma warri baddibbeessin dhagaas jedhaniin baana namni kun mormii uummati godhaa turcaqasuu diduun fedhi labsii yeroo muddama barbaadimmoo seeraad malee baafachuun dhamdha yarmaan ba'uus mormii jibittottees bar 2019 keessa daballi gati daabboo mormuun ka'een uummati Suudaan mootii Suudan torbaffaa firwayyaanee guddaa yakkama yookaan himatama murtii akka idil addunyaa jaars gan 75 Abbuu Umar Albashir durasaas yookaan xiyyiiti tokkin baasin lubbuu lamiile 38 olitti gabbaruun barcuma jala fuudhanii duula foraansisuu weenni seensisan. The scenes on the streets of Khartoum today were initially those of celebration. Nama khanduum manni murtii akka idil addunyaa jechuun ICC imat lubbuu nam 300 ol galaafat jechuun himacha waan tureef mootummaan Suudan kammaan tanas dabalate namootis waliin angor turan sadi namoot gare waraana hogganaa turan lama akkasumas qondaaltoo Suudan duraanii waliin ta'uun shakkamtooti murtii akka idil addunyaa kanaan barbaadaman dami tokko dabarse kennuuf ICC waliin hojjechuu jira jedha. The engagement that we are doing with the government is to ensure that those who are wanted by the ICC